Okay, kun hordoftoota walitti deemnee jira. Egaan sa'aatii kanas immoo wanta haaraa isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Wantoota gurguddaa isin fayyadan isin gargaaran jedheeti yaade waan ajaa'ibaa lamaan isiniif qabadheeti dhufee jechuudha. Egaan wantootni kun lamaanis immoo faayidaan isaanii tokko ta'anii garuu wantoota garaagaraadhaaf kan isin itti fayyadamtanidha jechuudha. Inni jalqabaanii gaaffii keessa irratti hundaa'uudhaan akkamitti akka bilbila ennaa nama wajjin haasoftanii bilbila riikardii gochuu barbaadan tokko akkamitti akka waraabuutii dandeessan kan jedhudha jechuudha. Isaaf deebii ni ta'a jechuudha. Inni kan biraan immoo baay'een keessan bilbila namaa to'achuutii barbaadu jechuudha. Akkasumas immoo namni akkamitti akka bilbila keessan to'atullee beekuu kan barbaadan illee ni jirtu jechuudha. Kanaaf egaa isa kanaaf illee deebii ni ta'a jechuudha. Akkamitti kan jedhuuf immoo gara boodaarra isteeppii isaa duukaa kana isin agarsiisu ta'a jechuudha hordoftootiyyaa. Egaan akkamitti nama hordofuu dandeenya kan jedhuu fi baay'ee appilikeeshinii jechuudha. Wanti kun appilikeeshinii tokko ta'ee garuu faayidaa lama of keessaatii qaba jechuudha. Inni jalqabaa bilbila ennaa nama wajjin haasoftanii wanta qanii muluu yookiin qanii bultuu haasa'aatii wantanii waraabuu kan danda'udha jechuudha. Inni kan biraan immoo waan namni haasa'u salphaatti hordofuudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Egaan bakka barbaadan fageenya kamirrayyuu teessanii hordofuu ni dandeessu. Garuu waan tokko qofa wanta hojjettanii qabdu jechuudha. Bilbila nama hordofuu barbaadan sanarratti saniin boodadha kan isinii biyya kamirrayyuu teessanii hordofuutii dandeessan jechuudha daawwattootiyyaa. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha isteeppii isaa deemee kana isitti agarsiisu ta'a. Isin isteeppii koo sirriitti isuuf sirriitti hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha. Kanneen gara chaanalii kanaatti guyyaa irraa reefuu dhuftan yoo jiraatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Innaa subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa akka fuula duraan jedhamee cuqaasaa viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa kan ofiin daddafee isin qaqqabuuf jechuudha. Inni kan biraan viidiyoon isiniif gadhiisu like gochuu hin dagatinaan isiniin jedha yeroo hundaayyuu. Amma odoo isinitti hin baay'eessu gara barumsa keenyaatti deemina. Dhaqee kana isitti agarsiisutaa sirriitti hordofuun dagatinaan isin jedha. Amma garasitti dabarra. Okay, hordoftoota kun walitti deemnee jira. Egaan dirqama appilikeeshinii kana qabaachuuti qabdu jechuudha. Appilikeeshinii kanas immoo salphaatti Play Store keessaa buufachuu ni dandeessu. Gara Play Store keessanii dhuftanii callbox jettanii yoo isin sarchii gootanii jalqaba irratti kan isin argattan kunoo isa kana jechuudha. Kunoo bifa kanaatiin barreessitanii yoo sarchii gootanii ni argattu waan ta'eef kunoo callbox jettanii bifa kanaatti sarchii gootu kunootti install godhadheetiin jiraanii isinis install gootaniiti open ni jettu jechuudha. Jalqabaaf keessanii seentu saniin booda akka kana keessa seentanii kunoo kara lamaan raayitii gochuutii qabdu jechuudha. Kunoo akkuma agartanii kara lamaan raayitii gootanii saniin booda continue ni jettu. Achi booda kunoo allow jettanii si afur ayyamanii kennituuf jechuudha. Amma maal gootan jirtu jechuudha salphaatti iddoo kanarratti immoo okay ni jettu jechuudha. Jalqaba akka keessa seentanii dirqama kun oonii ta'uu qabdi waan ta'eef kana oonii gootanii gara booda deebitanii amma maal gootanii jirtu jechuudha. Bilbila keessan irratti appilikeeshinii kana feetanii eeyyama kennitaniif jirtu salphaatti innaa bilbilli namni isiniif bilbilee jedhu yookiin namootaaf innaa bilbiltanitti bilbillimti kamiyyuu yommuu isin haasoftan jechuudha dhufee addana irratti riikardii isiniif ta'a jechuudha. Addana irratti walitti qabamee isiniif waraabama. Saniin booda addana irraati bifa kanaatiin dhaggeeffachuuti ni dandeessu jechuudha daawwattootiyyaa. Kanaaf homaa tokko waan cimu tokko hin qabu. Bilbilli isiniif bilbilamu qaxxitaa dhufee as jala isiniif gala. Saniin booda wanta guyyaa guutuu nama wajjin haasa'altanii salphaata zilaatii argattu jechuudha. Saniin booda gara barbaadanitti namootaaf sheerii gochuu ni dandeessu. Akkasumas immoo seevii wantoota garaagaraadhaaf itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan inni kan biraan jechuudha inni baay'ee impoortaantii ta'e akkamitti akka bilbila namaa irratti kana fe'uudhaan illee gara kan mataa keenyaatti naannessuudhaan akkamitti akka nama dhaggeeffachuu dandeenyu kan jedhuuf immoo deebiin ni jira jechuudha. Akkasumas immoo namni akkamitti bilbila keenya wanta nuun nama wajjin haasofnu akkamitti nu dhaggeeffata kan jedhuufis deebii isiniif ta'a waan ta'eef hordofaan isiniin jedha isinitti agarsiisa jechuudha. Amma egaan isa argachuudhaaf kunoo gara garanaatti ni dabartu jechuudha. Meenuu argachuudhaaf kunootti harka mirgaatti ni dabartu jechuudha gubbaa kanarraa. Saniin booda iddoo kanarraa baay'ee as keessa wantoota hedduutu jira. Isaan keessaa wantoota sadiin isinitti agarsiisa. Kunootti linkituu Google Drive kan jedhu ni jira. Akkasumas immoo linkituu Dropbox kan jedhu ni jira jechuudha. Inni kan biraan immoo kunootti pin protection kan jedhudha. Pin protectioniin kun kan inni isin fayyaduufi bilbila keessan keessa wanta isin nama wajjin haasoftan yennaan riikardii godhee isiniif kaa'u appilikeeshiniin kun namoonni biroon akka isaan as keessa seenanii hin dhaggeeffannee fi kunoo kun isin barbaachisa jechuudha. Kana keessa seenuudhaan gubbaa kanarraa kana enable godhachuutii qabdu jechuudha. Kan akka enable gootanii iddoo kanarraa
paaspoortii mataa keessanii ni galchituuf jechuudha salphaatti. Saniin booda gejjallaa kanarraa okay ni jettu. Yeroo hundaa yennaa appilikeeshinii kana bantanii paaspoortii yookiin immoo ashaaraa quba keessanii malee banuun hin danda'amu jechuudha. Egaani akka kana fixxaniini link to dropbox kan jedhu jira. Akkasumas immoo link to Google Drive kan jedhu kana filattu jechuudha. Salphaamatti wanta bilbila namni dhaggeeffatu dhiifama wanta bilbila namni haasa'u dhaggeeffachuudhaafi dirqama kunoo link to Google Drive kan jedhu kanatti fayyadamtu jechuudha. Kana gochuudhaaf egaa bilbila nama hordofuu barbaadani sana sekendii 30 yookiin daqiiqaa 1 harkaa fuudhuu dirqama isinitti ta'a jechuudha. Kan fageenyarraa miti jechuudha kuni dirqama nama bilbila isaa isin bukkee jiru irratti siistemii nama isinitti agarsiisu kana yoo gootanii saniin booda gara biyya barbaadee baluun sun yoo deemiyyuu bakka barbaadan teessanii dhaggeeffachuu ni dandeessu wanta inni haasa'e bilbila keessan irraan jechuudha. Kana argachuudhaaf egaa link to Google Drive kan jedhudha jechuudha. Kan isin gochuuti qabdanii kana keessa akka seentaniin kunoo kanadha jechuudha kan inni isiniif baasu. Saniin booda kana kan isiniif baaseni kunootti link kan jettu barreeffamtee ni jirti jechuudha. Ishee kanadha jechuudha kan isin cukaastanii. Kana akkasin cukaastaniidha kan inni akkaawuntii bilbila keessan irraa qabdan isiniif fidu jechuudha daawwattootiyya. Kan akka inni isiniif fideen egaa akkaawuntii keessan ni filattu jechuudha kan bilbila sanaarraa jechuudha. Inni kan biraanii yeroo linkituu Google Drive yookiin immoo linkituu Dropbox fayyadamtanii as keessatti jechuudha bilbila nama sanaarrattidha jechuudha. Bilbila nama to'achuutii barbaadan sanaa as keessa seenuudhaan liinkii kennaa isin gootanii akkaawuntii akkasiin filattaniif isin gaafata waan ta'eef isin yoo barbaadan akkaawuntii haaraa create gochuutii dandeessu adda naazar akkaawuntii gochuudhaan jechuudha. Yoo barbaadan immoo kanuma bilbila sanarra jiru fayyadamuudhaaf jechuudha. Kunootti as keessaati gadi isiniif tarreessa isa keessaa filachuutii dandeessu. Dafee isinitti agarsiisuudhaaf egaa isa karaa na ariifatu kana nan filadha jechuudha. Kunoo akkaawuntii maddanarra jiruun galeena isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf as keessaa akkaawuntii tokko filadheetiin jira. Akkan kana filadheen egaa kunootti sekeendota muraasa nan obsaaf jechuudha. Saniin booda kunootti paatarnii na gaafata yookiin ashaaraa quba keessanii ni guuttu. Meegaa waan naaf fide kunoo akkuma agartan egaa akka kanatti naaf fideetee jira. Achii booda egaa kunootti alla'uu nan jedha jechuudha. Kunootti ayyaama nan kennaaf jechuudha. Kunoo akkuma agartanii ayyaama kenneefiitiin jira. Saniin booda egaa xiqqoo ishee sekeendota muraasa nan obsaa fi inni yoo ofii isaatiin waan naaf fiduu ni qaba jechuudha. Kunootti naaf fidaati jira. Isinis akkuma kana xiqqoo ishee ni obsituuf jechuudha. Kunootti naaf fideeti jira. Amma kana hunduma isaayyuu oonii godhachuuti qabdu jechuudha daawwattootiyya. Kunootti kana sadansaa oonii godhachuudhaan isiniin jedha. Kunoota akka kanatti oonii gootanii jirtu. Ishee dhumaa kana wifi kana kan jedhu kana oofii godha. Isa kana hin barbaachisu jechuudha. Kana ishee kana kan wifi kana oofii godha. Sit as default kan jedhu kana cukaasaa. Saniin booda gara boodaa innaa deebitanii bilbila nama sanaarraa wanta gochuu qabdan xumurtanii jirtu jechuudha. Bilbila abaluu barbaadanii sana deebisuufi dura garuu wanti isin irraanfachuuti hin qabne yookiin immoo wanti isin cheekii gochuuti qabdanii kunootti isa kana jechuudha. Notification kan jedhu kana keessa seenuu qabdu jechuudha. Kunootti notification kan jedhu barreeffamee ni jira. Saniin booda kana keessa akka seentaniini as keessaa egaa nama yeroo inni nama wajjin haasa'u wanta na haasa'ulee akka applicationii kun waraabaa olee notification yookiin immoo ergaa gabaabaan akka hin beeksisne gochuudhaaf yoo barbaadanii kunootti isa kana ofii ni gootu jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf salphaadha jechuudha. Kunoo kan akka ofii gootanii keessaatii baatu amma bilbila nama hidhachuuti yookiin immoo xalafuutii barbaadanii sana irraa wanta gochuuti qabdan xumurtanii jirtu jechuudha. Egaan bifa kanaatiin itti fayyadamtu wantoota garaagaraadhaaf illee itti fayyadamuutiif yoo barbaadan jechuudha. Kana kan isinitti agarsiisuu fi daba akkasii yaaddaniif miti jechuudha. Egaan akka kana xumurtanii gara bilbila keessanii ni dhuftu jechuudha. Bilbila keessan irra ni dhuftu jechuudha. Bilbila keessan irra akka dhuftanii wanti isin barbaadatanii Google Drive kan jedhudha jechuudha. Applicationii Google Drive jedhu bilbila nama hundaarra iyyuu jira jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee ittiin fayyadaman malee kunootti Google Drive jedheeti jira kan keessan irras jira. Yoo karaa kana yookiin immoo applicationii kana bilbila keessan irraa dhabdanii wanti isin gochuutii qabdan jechuudha. Kunoo Google Chrome keessa dhuftu jechuudha. Karaa Google seenuu ni dandeessu. Akka gara Google dhuftaniini wanti isin jettanii barreessitanii Google Drive online yookiin immoo Google Drive jettanii masarchii yoo gootanii jalqaba irratti kan isin argattan isa kanadha. Saniin booda kana keessaa al tokkootiif ennaa isin seentanii akkaawuntii isin filachiisa jechuudha. Akkaawuntii ittiin nama sanarratti sila guuttan sana Google Drive keessan irratti ni galchitu jechuudha. Kunootti fakkeenyaaf akkaawuntii koo galcheetan jira jechuudha daawwattootiyya.
Kunootti as keessaatiin nan filadha akkaawuntii baay'ee naaf fidee waan jiruufi sanarraa bilbila koo isa sanarra kanan gashe iddoo kanarraa fuudhee naan gashu. Kunootti akkuma agartan egaa welcome jedheete bifa kanaatiin isiniif fida. Amma bilbila nama sanaarraa wanta gochuuti qabdan sila xumurtanii jirtu. Amma yoo namni sun bilbila isaarraa dawwalee namaa wajjin dhaasee qaxxitaa dhufeetu iddoo duwwaa kana keessa isiniif seena jechuudha. Isin yeroo hundaayyuu wanta abaluun sun qanii muluu yookiin immoo guyyaa guutuudha haasaa oolee addana jalaatii dhaggeeffachuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan kana gochuudhaaf meestii isinitti nan agarsiisa. Innaan bilbilee jedhu as jala ingalaaf hin galuusaa jechuudha. Kunoota amma bilbilaatiin jira. Callee deema exampliimaa fi bilbila bileetiin jira. Gara Itiyoo Telekomiitiin dawwale. Kunooti ishee kana amma isinitti agarsiisuuf waan ta'eef gara sitti in ergu kan jedhu cheekii walumaan goona jechuudha. Gara Google kootiin nan dhufa. Achi booda kunooti saayin nan godha jechuudha. Kunooti bilbila kiyyarran jira amma akkuma bilbila kiyyarratti yaadadha. Amma as keessa akka seentaniin maal ta'ee jira jechuudha salphaatti wanta namni sun bilbilee fidee dhufeetu online Google keessa isiniif galcha jechuudha. Isin bira galcha. Saniin booda akkaawuntii keessaniin teessanii to'achuutii dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Kunootti maqaadhaan isiniif ka'a. Kunoo uumama tokko soba tokko hin qabu callbox welcome jedheeti bifa kanaatiin fooldaraan isiniif ka'a jechuudha. My callbox jedheetu bifa kanaatiin naaf kaa'eeti jira. Akka kanatti gaa as jala all calls kan jedhu ni jira yookiin immoo favorites kan jedhu ni jira jechuudha. As keessaa gaa all calls kan keessa innaan seenu fooldara lamaan naaf kaa'eeti jira. As keessaa gaa wanta namni sun haasa'e yookiin bilbilaan haasa'e sana as jalaatii dhaggeeffachuuti nan danda'a jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf egaa baay'ee tokko salphaadha. Akka kanatti egaa bilbila namaa to'achuutii ni dandeessu. Garuu kana kan isin agarsiisuu fi uumama tokko akkasiin sharrii yookiin immoo daba ittiin kan biraa waan namoota ittiin miitaniif miti jechuudha. Kanaaf isin kana beekuma qabdu teknooloojiidha waan ta'eef isinitti agarsiise qofaa akka kanatti naaf fudhadhaan isiniin jedha daawwattootiyya. Kanadha kan isinitti agarsiisuudhaaf qabadheetti dhufe. Inni kan biraan egaa yoo Google Drive isin dide jechuudha. Link to Dropbox kanaatti fayyadamuutii qabdu jechuudha. Link to Dropboxiinis haaluma sanaatiinidha kan inni hojjetu. Akkaawuntii Dropbox kanaa banachuutu isin gubbaa jira jechuudha. Kanaaf egaan haala kanaatiin itti fayyadamtu. Yeroo kan biraan hanga deemnu lagarutti immoo nagaan naaf turaa kabajaa.